kabajamtoonni keessummoonni akka mooltan xinxala kitaaba mootummaa ida'amuu har'a kan dhiyeessuuf carraanaa kennameef galateeffachaa duraan dursee hundi keessan baga eebba kitaaba kanaan geessan baga geenya jechuun barbaada. Akkuma baratame kabajamoo muummee ministira Doktar Abiy Ahmed ammas dhiphin yeroo osoo isin hin daangessin booqa birraa kanatti kitaaba mootummaa ida'amuu eebba kanaaf nuu fiduu keessaniif isinis baga gammaddan waliin baga gammanne jechuun barbaada. Akkuma beekamu kitaabni mootummaa ida'amuu kun jildii arfaffaadha. Kitaabolee kanneen dura turan yoo laalle kitaaboleen sadeen akkuma calleen adda adda jiru haadaan walitti hidhamee cancala ta'u yaadameewwan kitaaba tokkoffaa hanga sadaffaa akkasumas hanga arfaffaa jiran akka cancalaatti walitti hidhamanii jiru. Ija waa hundeen yoon ilaalu kitaabni mootummaa ida'amuu ilaalama kitaaba barruu yookiin maanifeestoo Itoophiyaan haaraa ittiin geggeeffamtu akka ta'e bilchina qabiyyee fi miidhagina afaanitiin haalaan nuuf dhiyaateera. Ka'umsi yaada kootama kanaas rakkoon bu'uuraa biyya keenya ka'umsaan rakkoo yaadamaati jedhee kan ka'udha. Kitaabichi hireen Itoophiyaa fi lammiilee ishee kanneen aadaa hawaasummaa, siyaasa dinagdee fi qaroom teeknoolojii maal akka fakkaachuu akka qabu kallattiidhaan kan nuuf kaasudha. Falaasaan siyaasaa Ruusoo jedhamu waa'ee barruulee yookiin tumaatulee mootummaan adda addaa qabaachuu danda'anii yoo kaasu afaan isaatiin akkas jedha. When a government sets its own guiding principles with legitimacy, it has moral force to reach its desired goals jedha. Hiika kanaan qabaachuu ni dandeenya. Mootummaan tumaatulee ittiin geggeeffamu dursee qopheeffatu galma kaayate ittiin milkeeffachuudhaaf humna sirriirra gaheera jechuudha jedha. Kitaabichi akkuma kitaabota biroo yookiin immoo falaasamoonni yeroo adda addaatti ba'an akkuma yaadamoonni adda addaa baroota adda addaa keessatti tatamsa'an falaasamni mootummaa ida'amuus falaasama siyaasa xabboo Itoophiyaan ittiin geggeeffamtu ta'ee nuuf dhufeera. Kun jechuun maal jechuudha? The Republic Plaatoodhaan dhaloota Kiristoosiin dura akkuma barreeffame. The Capital Karl Marxiin jaarraa 19ffaa keessatti akkuma barreeffame. Kitaabni mootummaa ida'amuus jaarraa 21ffaa keessatti Muummee Ministira Doktar Abiy Ahimadiin barreeffame. Iddatoo dhaloota kanaatii fi kan dhaloota itti aanuu ta'ee kan himamu ta'uu hubachuu ni dandeenya jechuudha. Barruun imaammataa kun duubatti kitaabicha kan ilaallu yoo ta'e kitaabichi gufuuwwan akka biyyaatti nu mudatan qofa osoo hin ta'in qorsi itti fufiinsa qabu maal ta'uu qaba kan jedhus haalaan kan nu eerudha. Imaammanni kun akka biyyaatti duubatti hafuu fi duubatti harkifachuu qofa osoo hin ta'in kanneen miira nu qirqidan kanarras darbee sammuu nu quqquuqan kaasuun isaa hin oolle. Addunyaa qaroomte fuulduratti duubatti maaliif hafne? Biyya badhaatuu osoo qabnu sababbiin harka qalleeyyii taaneef laamshofneef maal jennee akka nu of gaafannu nu taasiseera. Kitaabichi deebii imaammatawaa deebisuun duratti gaaffiiwwan akka sirnootatti kana dura nu mudatan tokkoon tokkodhaan maal akka ta'an kan ibsudha. Sirna abbaa lafaa olaantummaa irratti fayyadamuudhaan akkuma beekamu qabeenya dafqaan bulaa saamuudhaan jijjiirama addunyaan yeroo sanitti barbaaddu wal simsiisuu dadhabuunaan alatti wanni kana jedhamee bu'aan buuse tokkichi osoo hin jiraatiin darbuusaa. Mootummaan dargiis falaasama furguggee sooshaalizimiitiin butamuudhaan qabatama aadaa hawaasummaa yeroo san jiruun wal simsiisuu dadhabuurraa kan ka'e kanneen kan sirbinuu farsoonuu dhangala'eera akka jedhamu milkaa'ina hawwinee kufaatii badhaadhina hawwinee hiyyummaa kan nu dhaalchise ta'ee kan darbe ta'uun beekamaadha. Mootummaan adda waa'is bu'uura misoomaa tokko hawaasa walitti fiduudhaan nuuf dhaalchisuuf yaalus kanneen leeccalloo qonnaaf albuuda fayyadamuudhaan guddina industirii fiduu irratti waa hedduu isa hafeera jechuudhaan kanneen rakkoolee akka sirnoota darbaniitti nu kaasudha. Kitaabni mootummaa ida'amuu
qormaatolee kanneeniif kan biroos kan eeru malee addunyaa nu gattee miliqaa jirtu keessatti tarsiimoowwan yoo danda'amu itti qaqqabamu yoo hin danda'amne itti dhiyaachuun akkamitti akka ta'e malaa fi kallattiiwwan haalaan nuuf kaasee jira. Qeeqaan hawaasa dinagdee Jermii Rafkiin jedhamu waa'ee dorgommii fiigicha addunyaan keessa jirtuu fi namoota irraa eegamu yoo dubbatu akkana jedha. Caaseffama dinagdee bifa kana bifa haaraatti makamaa jirra. Jecha isaatiin we're joining a glimpse of new economic system kan jedhudha. Kan nurraa eegamus kanneen nu fayyadan irratti wal simsiisuun barbaachisaadha. That we need collaborative commons jechuun kaasa. Mootummaan ida'amuu imaloota ariitii osoo ittiin deeminiin duratti kitaabicha keessatti haala qabatamaa addunyaa ibseera. Rogattis calaqqisiiseera. Kanaaf tarsiimoowwan nu baasa jedhus fuula 119 irratti akkana jedha. Sirni tokko jijjiirama idil addunyaa waliin of simsiisee dorgomee fi injifatee ba'uuf humna isaa sakatta'ee sirreeffachuutu irra jira. Humni mootummaa ida'amuu kun galmoota isaa milkeessuuf carraawwan fayyadamuu dinagdichi fulleetti kan isa gituun haala ta'uun yaadama mootummaa ida'amuutiin geggeeffamuutu irra jira jechuun nuuf kaasa. Yaadamni falaasamni mootummaa ida'amuu maalirra jira? Maalirraa ka'e? Kanneen falaasama bira baratamoo irraa maaltu adda isa taasisa? Tooftaa maali'aan fuulduratti arreeda jennee akka of gaafannu heddoominaan kan nu taasisudha. Maalirraa ka'e? Tarsiimoowwan siyaasa dinagdee mootummichi ittiin tuntunamu yookiin ittiin masakanamu bu'uuraan ergisaa miti. Bifaan nu fakkaata. Galmaan nu ilaallata. Jecha kabajamoo muummee ministeeraa kan fayyadamu naa hayyamamu. Adeemsaan ta'een bu'aadhaan Itoophiyaan badhaate lammii isheetii fi dhaalchisuun hedduu barbaachisaadha jedhu. Kanneen falaasama baratamoo irraayis maaltu adda taasisa jennee akka of gaafannu nu taasiseera. Latiinsa yookiin toora ilaalamoota siyaasaa biroo irraa kan adda ta'e yookiin point of departure kan qabudha. Kan bitaas miti. Kan mirgaas miti. Siyaasa bahaas yookiin kan dhihaas isa hin bu'uureffanne. Inumaayyuu Shiriin Ibaadii kan jedhamtu badhaasa Noobeelii bara 2003 argatte yoo dubbattu akkana jetti. Siyaasni tokko dirqama kan bitaa kan mirgaa kan dhihaa kan bahaa ta'uun irra hin jiru. Calaqqee fedhii hawaasaa irraa ka'uu waan danda'uuf jetti. Kan mootummaa ida'amus duudha muuxannoo beekumsaaf bu'uura falaasama hawaasaa godhatee barreessichi jalqabumarraa irran deebi'a. Barreessichi jalqabumarraa falaasama muuxannoo jiraatameen yookiin lived experience yaadrimeessa siyaasaa political thinker ta'uudhaan kan dhufeedha jedhu. Kunis akka siyaasa dinagdee toora bitaatti maqaa walqixxummaa fi gaarummaadhaan ga'umsaa fi kalaqummaa kan abamsiisu miti. Akka ilaalama siyaasa toora mirgaattis maqaa gabaa bilisaatiin fayyadamummaa garee muraasas kan leellisu miti. Barreessichi bocni mootummaa ida'amuu adeemsaanis bu'aanis fayyadamuu lammiilee Itoophiyaa kan mirkaneessudha. Kan jedhu kanarraa ka'uudhaan adeemsaan nooraa yookiin addunyaa argaa yaadaa ol kaasuudhaan humnaa fi anniisaa waa raawwachuu cimsuu jijjiirama madaqsiisuu fi qindoominaan hanqinaalee mul'atan guutuu yoo ta'u bu'aanis investoroota si'ataa uumuu caaseffama haalaan hoogganuu dinagdicha balaa damdamachuu danda'u lammiilee Itoophiyaa gonfachiisuun barbaachisaa akka ta'e kitaabichi nu hubachiisa. Gaaficha ammas hin dhaabatu. Tooftaa maalirraan akkamittiin gara fuulduraatti imala arreedi jennee akka gaafannu taasisa. Kitaabni mootummaa ida'amuu addunyaa qaroomte waliin dorgomnee argamuuf daandiiwwan barbaachisoo ta'an kanneen kalaqa ariitiif utaalchoo nuuf kaaseera. Kalaqni bal'inaan kan itti deemamuu fi caalmatti guddinatti dhiyaachuudhaaf fi jalqabumarraa hundeerraa jajjabaachuu kan qabu akka ta'e ariitiin addunyaa nu gattee deemteetti itti dhiyaachuuf saffisaan deemuun akka barbaachisu akkasumas utaalchoonis gulantaalee baratamoo ta'an irra darbuudhaan gara fuulduraatti darbatamuun barbaachisaa akka ta'e hedduu calaqqisiisa. Hundaa ol dirree haqa qabeessaa fi carraa walqixxummaa keessatti dinagdee adeemsa hanga galmaatti damee dhuunfaa fi kan mootummaa walootti humna jiru hunda duguuga'an itti fayyadamummaa adeemsaa hanga galmaatti walitti qindeessuun barbaachisaa akka ta'e nu ibsa.
Badhaadhina mirkaneessuu keessatti utubaaleen hawaasaa kanneen industirii fi turizimii the new oil kan jennu akkasumas misooma magaalaa fi baadiyyaa tokkoffaa ejjennoo fi kutannoodhaan. Lammaffaa humnaaf qabeenya keessoo walitti ida'uun. Sadaffaa hunda hirmaachisuun hunda fayyadamaa gochuun barbaachisaa akka ta'es tarsiimoo mootummichi ittiin geggeeffamus akka ta'e qajeellootti kitaabicharraa hubachuun ni danda'ama. Misoomni gama hundee magaalaa fi baadiyyaa kitaabicha keessatti kan ka'e nuti isa ragaa kan taanu magaalaan Finfinnee akka fakkeenyaatti kaateerti. Barreessaa warraaqsa magaalaa magariisaa yookiin Green Legacy Movement Edward Howard jedhamu magaaleen miidhagina bifiyyee yookiin aesthetics kan jennu jechuudha. Akkasumas jireenya magaalummaa urban lifein wal simuu qabu jedha. Kanaaf miidhagina magaaleen keessattuu biyyoota fagoo hanga giddu galaatti ilaallee hawwinu Itoophiyaa keessatti ilaaluu jalqabneerra. Kanneen daandiiwwan magaalaa Finfinnee dukkanaa gara ifaatti. Karaaleen imaltoota lafoo bacaqii irraa gara asfaaltiitti. Dhangalaa'een xurii laggeenii gara bishaan hawwataaf qulqullinaatti akkasumas misoomatti jijjiiramuudhaan tarsiimoo waan ida'amuu firii buusaa jira kan jedhu kitaabichi akka tarsiimootti nuuf raggaasisaa jira. Jijjiirama ce'umsaa caasaa yookiin waggoota 7 kana keessatti mul'atan iddattoo ta'anii kan kaayaman abdii dhaloota boruus nuuf dhaalchisuu kan danda'udha. Fuula 207 akkana jedha. Bu'uuraaleen kanneen ijaarsa irra jiran dabalatee bu'uuraaleen misooma geejjibaaf teeknooloojii madda anniisaaf industirii paarkiiwwan keessattuu piroojeektiin hidhaa haaromsaa guddichaa xumuramuun ida'amuun kanneen firii mootummaa ida'amuu ta'uusaa kitaabichi daran kaaseera. Kanneen keessaa qormaatilee mootummaa ida'amuus barreessichi hin haalle. Qormaatilee ijoo kan ta'an keessaa siyaasa yaad maleessummaa kunis bu'uura badii hedduu fidaa kan jiruu fi dirree dorgommii siyaasaa keessatti yaadni dhabamuun ta'uu osoo hin beekamne humnaan dorgomuu danda'u kunis dubatti hafummaan siyaasa yaad maleessummaa jedhamee akka fakkeenyatti ka'e qoraattii guddaadha. Sirni samoota wal morkii guddaaf xiqqaa gurraachaaf adii akka jennu osoo hin ta'in sabaaf sablammoota walitti qabee walitti bu'iinsa kan fiduu danda'u tuffii kan of keessaa qabu hedduu qormaatilee sirnichaa ta'ee tureera kana duras. Olaantummaa odeeffannoo bittinaa fi xaalessummaan ammayyuu rakkoo danqaa wal'aansoo keessa mootummaa galchaa jiru akka ta'e kitaabicharraa hubachuun ni danda'ama. Kana keessatti xiiqiin bultiitti nama baasti akkuma jedhamu xumura hidhaa guddichaa dhimma galaana diimaa nuuf mala jedhanii deebi'anii gaafachuu fi waldhabdee keenya furuuf marii biyyoolessaaf hawaasummaa itti fufsiisuu danda'uun hamilee cabee fayyisuuf kabaja kufee kaasuuf safuu badee deebisuuf kallattii milkaa'ina mootummaa ida'amuu akka ta'e calaqqee kitaabichaarra hubachuu danda'eera. Xumura irratti kitaaboleen sadeen kana dura turan akkuma beekamu hasaasa hawaasaa yookiin public discourse ta'anii hedduu fuulletti dhufanii jiru. Kitaabni mootummaa ida'amuus akkuma jalqaba irratti jedhe the republic the capital fi kanneen biroo gara warraaqsatti gara movementiitti akka ce'u akkasumas seenaa biyya keenya keessatti mootummaan ida'u school of thought yookiin barruu yaadiddamaa ta'ee akka fuulduratti dhufu kitaabicha dubbisaa galatooma.